nama badii qabaachuu hin tanteenyu maaliif jennaan gaafa waan kana inni kafalee yaa amma kafalee fi ana bira deebitu yookiin ati qabii fi ganda ergii fi miyyoon ana bira dhuftu yookiin amma miyyoo mana arabaa naqe naaf isin asilkii wal quba qabaannu akka isin na dubbiftu godhii duraanii dhugaatti filleesse dhiifama ammaas nin jaalladha waan isiitis deebise yookiin mana arabaa naqe yookiin naa dalagaa laalaaf na bira deebise afaan gaariidhaan kun karaa kanaan inumaa walitti araarumuu fa'aa danda'a fakkeenyaaf. Akkanattis wal dhufuu ni danda'a. Ammaasis sokoffaan Farahaan kun duraan waan maallaqa san balleesseef ammaan tanaati yoo na bira deebisi gartee maallaqa ni kannaaf isin jee ati amantee ni deebifta. Hin deebitu hanga inni kannuufi. Ni kannaaf hin dinne yoo maallaqa na deebi'ee jaate yoo. Sani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota fannistuuf jirra jirtu. Arra maal qabattee dhiyaatee beektan Hamzaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kabajamtoota fannistuu bee akkam jirtan nagaa fayyaa isin jaa akkasuma gaa arraan tana fannis waan qabatee dhufee isaatu beekaa akkasuma keessa isaatu isin ibsa barbadeessati. Osoo gara viidiyoon dabarra gaanii beektu waan isin gootan gabbu'aati subscribe like share jaati booskidhaan irra nu deemaa isin jenna akkasuma fannisis channel isaa kana guddisaa cinaa dhaabbadhaa bakkaan gaafa isin jaa guyyaa har'aatiif garuu waan fannisa haasa'u deemu oduu addaa taatu waan bareedaa taatu waan gammachiisaa taatu waan nama gaddisiisaa taatu kana hunda gana hubachuu ta'e walumaanii akkasigaa isinilleen amma tana nu daawwachuu fi shaayii fi buskuuta waan kana dhiyeeffadhaatii nu eegaa isin jenna. Saniifuu gaafiin irraa hurreetu gaafachuu deemu isaa fi Faraan saahiba akka Faraan bakka inni jiru nagarsiisu yookiin kaan ammoo mana isattis naayamu isaan saahiba amma gabaabtutti saniifiin amma hurree gaafachuu dhufee tanuma wanneen si bira dhufeef. Okay wanneen bira dhufteef tana anammaan tana rififoo torbaan lamaan kana keessa hanga isaan yaa'ii jiran kana awwaan Farahaan ni godhe jiran tana dhugaan seena jedhan gammaatti. Maaliif yoo jettee mucaa kana waan guddee irra kaan jedhee akkasuma gaa amma Facebook bantuu YouTube bantuu Farahaanuma agarta. Bikka deemtu hundaa Farahaanuma agarta. Saniifuu namni hundi irra roorisu jiru mucaa kana. Maali wanni isaan irra roorisaniif mucaan kun maal balleessee akkuma jaanitti dhugaa muciyyoo jalaa maallaqa nyaate moo inni garuu hin nyaanne jaajan. Okay hattuun ofiif nimtu yoo wayi hattees hin anneetti malee. Saniifuu ati amma Farahaan irra maal barbaadda? Farahaan akka maallaqa miskiintitti sanii yookiin deebisu tanaaf barbaadu jira. Amma sababni itti yaaddoon isarraa fuudhees intala jalaa dhorkes maal? Amma inni awwala fakkeenyaaf Faraan yaadee fi geesseemi. Saniifuu inni yaadee fi geessu san keessa miyyoon beeke naaf taatee jechuun bakka hurruu manarraa kaasee jirti bal. Wanni kun waan qoblaati miti ittiin qoballu isiin rakkoo isiiti asna bituun kun furmaata naatee jette saniifuu awwantiin Faraan barbaadu Faraan dhugumaa waan san godhe sanis amani wanti isa barbaaduuf ammoo waan san kafaltu hordoftoonni waan san irraa fuutan malee akka Faraan kana jalaa naafne jechuu jira. Saniifuu eessatti argama yookaan bakka itti nayaamees na jalaa shawwada na jalaa badaa jira. Dhugaasatti akka itti nayaamtuun barbaada. Yaani isaa quban qabnee amma nasiif idoo barbaadde jechuudha. Akkasiin fala. Okay san. Waan biraatis godhuuf miti. Maallaqa miyyoo akka miyyoo san kafallaan yookaan inni kafala jee waadaa naasennaan ani isa jalaafe. Tamam maallayni kun yoo nusan nyaadame yoo. Duraa dhibba jaansan yoo sadiisi nyaatee sodiinni nyaate yoo. Ati jaan isa kafalchiifta. Walqixa dhooyinaaf jechuu qeetimi. Akkasii mari'annee yoo inni isa hayyame beekni namni nama laafuun takka ni jirti. Yoo inni waan kana lakkiin hin kafalaa jee ni yaaddafatis wanti kun maaliif jenna waan dhume ta'eef baankiin keenya inni isni fite. Indee bu'ee kana. Yoo baankii qaayemmoo achumaa fuudha. Waan dhume ta'eef walakka dhooyinaaf. Saniifuu innummaan nu hayyamuudha wanti nan barbaadu. Hayyamnaan ni kafala ilmi namaa tokko waada akkanaa seene hin kafala jiru dhiisee san booda isa amma immoo yookaan maatu waan ta'utaa yookaan isuma waan ta'utaa jalaa nafuun siin jaangaan isaa harkadhu naabaa isatii isaa haqamii sanii yoo kasi dhukkubsutee jechuudhaaf hin dhufeerra. Laa dhugaara wallaahi haqnee michoo takkaa kobboleetti seenyaa laala nuti dhugaara wanni hundi dhukkubsuune wallaahi waan kanaas nama hedduutu itti aare Farahaan akkamitti maallaqa dhalaa nyaata maallaqa dhalaan dalaydee fiddee akkamitti inni mana keessa taa'ee gartee waan isin fiddisan jimaanitti qamaa waan jedhamu jira. Saniifuu anis akkasuma wanni kun hedduu na gaddisiise garuu atis waan kana jabaadho dhugarra jirta ni laala Farahaan isa Farahaan garuu dhiyoo tana
yoo dhugaa sitti hime Farhaan nagartu tilfoonaas nama jalaan kaasu tilfoona ni cufata tamaam saniifuu Farhaan ammaan tana akka laafuu waan nagarreef jecha inshallah anis garuu waan isa kana wajjin barannuuf jecha numaa nagaraa beete inshallah siifii yaama guyya tokko kottu waan kana wajji daleeyna jee gartee meeqa har'aan tana boo Farhaan hajjaansi qabaatii kottu na biratti isaa kana na bira dhufu qabdaa jee guyyaa inni dhufetti ati miskooliin sii godha gartee meerisaalaan sii godha miskooliin maaltu nagee miti ati guyyaa samana na biratti argamu qabda garuu ammaan tana nuti wanni gartee nuun galin dilaanga ammaatti yaaddoon michiyoo tana dalagaa maatti ilaali isii galisiifachuu deemu maali ilmaan bira galcheemi خلاص قناه مشيون تمال قوتريزه يادون برا ممال جوجرا ني يادي في وكين كان مو انت لورموتا كاتور كاين فودي جيت هاون جرامي يو جير كيس اسمان فكنيا فغيسو مالا تري مو سوان ات ديمولا تري مال يادي مالك حكايسي كان انغير رافونو في فيديو نوتيسغا irraafuna biyya gadhiisu jiru arku jira tanaafis mana taa'uu dandeessi fakkeenya miyyoo saniifin kafalajee Farhaanummaan sunuu hayyamee kan dhufu ta'e eenyu kan nama laga kana tanafaadhaaf yaaduu namas boodanii awwaaltee naan jaa waan jiru mana qabee ta'ana fakkaata wallaahi khunis gaa namni maqaa nama buusu nama jiraate hanga ammaan tanaa maqaa buusu jiraniif waa michiyoo mana teessuu beecha tamaam amma jaartiin isaa sababa wadhabaatti mana baaneeme saniifuu michiyoon tun gisee mana jirtu mana san keessa dubartiin biraan argamtu beekama okay wan dubartii biraan argamneef namni alaa ammaan tana hatta gisee inni gabbahullee garteeme namicha kana irraa osoon waan noolam amma kuma isin jettetti an yaaddoo garteeme guyyumaan biroo oolamale galgala mbulu viidiyoo laalle sanirratti akkana jaa jira guyyumaan biroo oolamale galgala mana mbulu saniifuu kaasila amma yaadduun kunis hatattamaan yoo isii tana firraa gaggeessuu fedhe nagayaan mush amaanaan qaba jee namni itti kannees hin jiru dirqumaan namarraa buufate inni niise garteeme gurbaa namarraa fuudhe bira ari'e amma Farhaan amma mataan isaatu michoo tana ni jaalladha jee maallaqa irraa nyaadha jee maal inni wayii ijoollee isaa qabdu geesse bira geesse saniifee miti as gargaartu jeen garuu awwala yaadee fi geesse inni yaadee fi geesse garuu wanni inni yaade san waan biraa ta'e taate sharriitti taate saniifuu kaa inni kunis bira ari'amee jira michiyoonis maal jetti gana yaaddoo malee nama tokko hin qabu nuti ammoo wanni nuti barbaannu yaaddoo irraayis michiyoo tana mush mana teessee dalaguu fi miti akka isaanaa raatibamaa kanneen eefinne ammas himu tariima Farhaan kun yoo waan san kafale yaaddoo yookaan isa bira deebisuu danda'a yookiin ammoo maallaqa isiitis kafale waliin agartanii haa dalagaa arabaa dalagattu jee mana arabaa naquu danda'a dhugaa kunis saniifuu waan dhufuu qabu arkuudhaaf waan ammirra jirru yoo daleeyde waan dhufuu qabu agarta fakkeenyaaf mukarraa muka qoran akkuma Oromoon jette tokkorraa akkuma horan jettee mi yaani namarraa nama baran saniifuu nama waan ammaan tana irra jirru kana godheetu kan dhufuu danda'u beekaa amma fakkeenyaaf muka akkuma jalaa ol qoran san dubbichi aantu san beekuun dandeenyu jechuudha fuuldura waan ammirra jirru beeyna malee saniifuu waan amma inni isirraa fixe kana yoo kan kafalu ta'e tarii yaaddoon isa bira deebisa tarii mana arabaa nageeti mana arabaa dalagate kana lamaan keessaa tokko kana sammuu teenyatti himneetuma beeki waan san finna gaafa waan san finnee isarraa haqa isii fuunee fi jechuu sambuuta kam goona badii yaaddoo achirra laaluu dandeenya yaaddoo nama badii qaba jechuu hin dandeenyu maaliif jennaan gaafa waan kana inni kafalee amma kafalee fi ana bira deebitu yookiin ati qabii fi ganda ergii fi miyyoon ana bira dhuftu yookiin ammoo miyyoo mana arabaa naqe naaf isin asilkii wal quba qabaannu akka isin na dubbiftu godhii duraanii dhugaatti finneesse dhiifama ammaas nin jaalladha waan isiitis deebise yookiin mana arabaa naqe yookiin naa dalagaa laalaaf na bira deebise afaan gaariidhaan kun karaa kanaan inumaa walitti araaramuu fa'aa danda'an fakkeenyaaf akkanattis walitti dhufuu ni danda'a ammaasis tokkoffaan Farhaan kun duraan waan maallaqa san balleesseef ammaan tanaati yoo na bira deebisi gartee maallaqa ni kannaaf isin jee ati amantee ni deebifta hin deebitu hanga inni kannuufi ni kannaaf hin dinne yoo maallaqa na deebee jaate yoo isaa yoo walii galanii isiin eega maallaqa fudhattee maallaqni isiidhaa biyya bu'e biratti hin deebi'aa eega waa kiyya kafale duraanuu jaalallee kiyyaa yoo isiin jette mirga qabdi dhuga biyyatti argamnaan jaa'ee soqon isiin mirga qabdi gitee san bira deebi'uu bira deebiin jennuun waan san kannuufi isaa qofa barbaada ta bira deebi'uu isaantu walii gala silkii walii ni qabanii mi tajaajila deemu jiruuf tanuma jechaa nuti tanuma nuti akkuma san baasee inneen malee wal jaalachuu wal bira deebi'uu isaanii yookaan wal fuudhu yookaan wal liisu tajaajila keessa jiru nuti irraa xaraaf لا لا ما يزن أكو ما هو ده سنتنتي حتى تجعل لله بود مجاه هون فلي
gartee akkuma amma darbe boodas darbu oola. Allah. Akkasii saniifuu kaayisen mush booda fuudhuu baatus nunnaquu akkuma duraan seentanitti isin egaa fixanii irra ba'u. San dandeenyu jaasoina. Araaramii fi mucaa kun duraan illee shayxaanumaa seene. Araaramii fi yoo jechi nu jechisiisu waan kana nin kafala jeenni waadaa nu seenuu isaatu san nu jechisiisa booda. Amma isarraa yoo fuula harkannee booda isirraa isa harkachuu dandeenya. Garuu osoo isarraa fuulan harkatin isirraa uumaa wanni nu ayyamsiisuu dandeenyu hin jiru. Waan dhugaadhaan maas. San yaadni qiyyan. Akkasiiti anammaan tana guyyaa tokko baallama nu godheetiin faraha manatti siyaame. Akkasiiti. Haasuma tolaati amma sanuu si wajjumaan hayyamsiifna malee waan kana hin dirqamsiifnu maaliif jennaan yoo inni lolega. Beenoonni lakkee nin kafala jee nu laafe ta'e nutis ni dhiibna. Boodaas kafaluu baannaan hordoftootatti himuun keenya waan hafan qabne. Yoo kafalees hordoftoota beeksisuun keenya waan hafan qabne. Dhugaadha kana hundaa nuti daruura waan kana nama beeksisuuni akka namni biraallee nuti waan kanarra mudanne feena. Gartee mudannoo biyya Arabaa tana keessa waa hedduutu jira. Tokkoffaan kakkanaa kana faara kakkanaa amma dubartii kana godhu kana namni irraa hin usu. Saniifuu an akkumaan jeetti farahaan siifin fide inshaallah rabbi jee ati guyyaa san na bira dhuftee gartee akkasiitii isa kanaas gorsitee akka beektutti gartee waan gartee kijibaa fi dhugaas addaan baaftee fi innillee addaan sii baasu akka wanni kun mudatee mudannee maallaqa miicii warra inshaallah nagaan irraa fuutanii fi akkasitti addaan haftan. Innis bar nama tolatti haasee qabee yaamee yoo qiyyaadiin baan amma akkama yaadamtaa qiyyaa. Nama qabee yaamee aboo kamii waan sanduuqaa nyaatee kafalii juun dhabe malee namni sooshaal miidiyaa ol ba'ee haasa'uu malee isa kana bar haaseessee amansiisuu ni danda'a jeetti dhaqee amma dura waan agarre. Injiru namu uluma beeti waan akkanaati ati kana jechuun ni jira. Namni yoo seeraan tasgabbooyitee itti dheete waan san yookaan kafala ammaaf hin qabuu siin ja'a. Amma immoo hin nyaanne jechuun ni danda'a. Namni seeraan itti dhaqee waan hin haaseessiniif jechuudha. Tanaan. Saniifuu viidiyoo har'aa asuma goolamne kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo itti aantu irratti isa ni hayyamsiifna moo yoo inni lolees akka goonu nu beeka. Lolee inni dide taanaan irraan dhaabbannu akka ta'uu qabu akkas gooneeti seerri ni jiraami. Anammaas namaan itti bitee jira tana dura garuu hin jarjaru jedheetiin namni saayifummaan kiyya nagorsanii viidiyoomaan alatti jechuudha. Nagorsanii waan jettu san hin godhini dura. Karaa seera qabeessaatiin saahiba isaa akka wal jaalatanii karaa itti dhiyaatu sanii yaami furmaata laalii naan jedhan dura jirti. Kanaafin irras asitti dhufe dhufe. Saniifuu ni goomlamnaa viidiyoo teenya dhaamsa qabdu dhaamiiti gama xumuraayyaa. Nuti wallaahi yarraa akkasuma gaawwannee dhufneef tanaayiti inshaallah waan kanaas boodarra akka itti dhumtu walumaan inaan isiniin jaa fannisi sammaan tanaa akka isaatti manguddummaa ta'e jara kana jidduu seenee jira. Inshaallah rabbiin jidduu hafatu janna nuti garuu hanga viidiyoo lama daatti walitti deebinutti nu eeggadhaa isiniin janna. Assalamu alaikum warahmatullahi